feetu beeloomi feetus nyaadhu feetu hiyyoomi feetus sooromi feetu gabroomi feetu bilisoomi gammachuu qofan dhabin yeroo hundumaa gammachuu uumamaa shamarran Oromoo akka abbata Saawudaati du'a qofarraa sin fayyifne malee waan hundaaf qoricha dhiirti Oromootis akka nacci shunkurtii qullubbiitti dhukkuba 77 dawa Ahaa irra bullaagaa nu jalan bultu jala haa bulluu dhiiroo nu gubbaa haa bultu dubbina bultu yetti Oromooni wanti akka ilma namaa addunyaa kanarraa namatti toluu fi bareedu hin jiru ilmi namaa gammachuu jireenya keetii waan ta'eef ilma namaa jabeeffadhu nama wajji jiraachuu beeku itti fixi irraa fixi itti fixi furdaa fi qallaanis gabaabaa fi dheeraanis waluma qixa wanni isaa wal qixxeessu hojii sirriitti hojjechuudha kun afaan Oromooti. Yes. Nama na jaalatus nama na jibbuusan waluma qixattiin isa laala waluma qixan isa jaaladha haa jiraatu namuunaaf gaariin kiyyaas badaan kiyyaas anaaf jaalala. Let's go. Allah tabakka Itoophiyaan keessa jirtuu kana keessa jiru hedduu fagoodha bakkiin an jiru tun anaaf tarkaanfii tokko Itoophiyaadhaaf garuu utaalcha guddaadha na bira ga'uun sanuu yoo utaaluu dandeesse qofadha. Waan feetan ja'a malee wanti akka nama dubrummaan qabnee mi'aawu addunyaa kana gubbaan jiru dhandhami ilaali testiin. Ramfoni nufitte darramfoni nufitte folluku nutti qaalawe foonyaachuu dadhabne follooni ni dhabame foonyaachuu dadhabne kiiloon kum tokko foon qurxummiitis ni qaalawe foon hoolaatillee ni qaalawe nutti kiiloon qarshii 2,000 sambuusaatillee qarshii 50 abbaan tapha shillitoon dur shilingii takkaa fi sumunii kuno qarshii 20 qarshii 40 khalaas maal godha gaa ilmi namaa foon walii nyaachuu malee waluma nyaachuu malee maal godha gaa foontu qaalawee wal nyaadhaa yaaboo namuu distitti nagadhaa tiruu namaa kalee namaa nyaadhaa. Ahaa. Dhugaan waan dhugaa taate qofaaf dhugaadha. Dhugaan kana duraas dubbatamaa turte kana boodaas dhugaan ni dubbatama. Ana Qadirii fi uummata Oromoo yookaan uummata addunyaa kanaa dhugaan dubbatamu osoo hin taane yookaan nama dhugaa dubbatu osoo hin taane nama dhugaa ta'uu mirkansee galma dhugaadhaan malu dhugaa qubsiisu raggaasisu dhugaan galma hin qabne yoo dubbatamaa oolte galmee hin qabne waan taateef galmeessuun nuti dubbii galmeessu osoo hin taane dubbii qubsiisu dhugaadhaaf lafarratti mana ijaarra malee qilleensa irratti mana hin ijaarra bubbeedhaan fuudhamna waan ta'eef kun afaan Oromooti.